nyaachuu ta'a. Guyyaa jimaata gaazexeessuun sagalee raadiyoon Ameerikaa Jaalanne Gammadaa gaafiif deebii ministeerittis biyya Itoophiyaatiif ittaana durtaa ODP waliin gooteen dubbiin Ablamma Magarsaa raadiyoon sagalee Ameerikaatiin uguuramu ergaan jetfuul miidiyaa hawaasa lolaan balleessuun adaguun turin raadiyoonii warra Ameerikaatuun qophii afaan Oromootiin godham sagantaa afaan Amaaraarra waan daqiiqa tokkin caalaa akkan jedha gadhiisuun daa'imii paartii biltsiginnaa kadhiyootan dhalate jabdu baraaru guunirrii badammaqe. Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biratoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun gandarraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamiif akkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'uutu irra jiraataa yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture. Raadiyooniin tun sagalee Oromoo kaamsuuf tun godhamti jechuun adoonami fuul feesbuuk irra bayarrifatu VOA'n gaafiif deebii Lamma Magarsaa waliin goote yaada kennamirra deebii barbaaduuf tursin malee sagalee Lamma Magarsaa uguuruu barbaannee mitii jechuun mormatte qophii raadiyoon irra galgalsuun adoon darbin turti fuul feesbuuk isii irra gallakke. Jalqabumarraatii kaasee waanan ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goone ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1 2 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan etoon ta'een ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa etoon nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema? Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofa otoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Eegi dubbiin quuf dhabaa Lamma Magarsaa tungurruu mata geettas jabdu naate waan baraadu fakkaatti gareen ODP tokko lamma qeequuf fuul feesbuuk irra yaatus paartii badhaadhinni Itoophiyaatti itti gaafatamaan dame Oromiyaa Abbi Fiqaadu Tasammaa yaadi ida'amuuf paartilee walitti makamoo jimaata dhaabaa irratti obbo Lamma Magarsaa kaasan ka guutumatti hin cufaminiif mariif bana waan ta'eef irdeebiin ilaaluu dandeenya jechuun reediyoo sagalee Ameerikaatti. Wanna dhumatee miti. Dhimma ida'amuu kan jedhamu kanallee namni mari'achuudhaaf irratti leenji'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa gahuu danda'uun ganaa karoorfameetu itti deemamaa jira jechaadha. Hunda bira kan gahe miti. Amma isaan qofallee osoo hin taane miseensi kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waa hundi murtaa'uu fi itti dabaluu hin danda'ama, gabbisuu hin danda'ama, komentatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Eegi oduun tun as baate as muummichi ministeera Itoophiyaalleen erga fuul feesbuuk isarratti as gad ba'ee dhoopeen gaafii uummata keenya dhalootitti wareegam laakkaanii deebisuun akkasumas jijjiiramuun galees biyya keenya keessatti eeggalan fiixaan baasuun dhimmi murteessa jechuun yoo dubbatanii Oromoo walquuf dhabaa Lamma Magarsaatiif Dr. Abiyyi Ahmad kan fuul feesbuukiitiif iddoo hundatti ajanda torbaanii godhachuun jabdumirratti haasa'uu jiran. Yeroo cehumsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperiment goonu miti. Diyaarraa dhabamee ji'oota hedduutu lakkaa'ame. Gariin namaa garaagartee isaa fi paartii biltsiginnaa jirurraa ka'ee miidiyaarraa ugguran jedha. Gariin barnootarra jira. Gariin immoo dhukkubsateetu ta'aa jedha. Jidduutti immoo raadiyoon sagalee Ameerikaatti bahuun yaada biltsiginnaa akka hin deeggarree fi dhageettiin inni biltsiginnaa keessatti qabu akka dhaaba duraan keessa jiru akka hin taane hime. Sagaleen raadiyoo Ameerikaatu yaada qondaala kanaa ugguruun duula imeelii fi miidiyaa hawaasaa gara Waashingtan DC'tti qaari'uun hoollachuun gaafiif deebii qondaala kanaa qilleensatti baase. Qondaalli dhugaa kan motora jijjiirama siyaasa Itoophiyaa ta'e kan dubbii isaa miti callisuun saatu siyaasa Itoophiyaa keessatti dubbii kumaa kitilaa ol hiika qabu Lammaa Magarsaa Waaqoo haasaa VOA'f kenne sana boodallee miidiyaarraa fagaatee jira. Ji'oota hedduu booda namni kun carraa miidiyaatti bahuu kan argate Taaziyaa Kabiir Huseen Waaqoo irratti Adaamaa. Sirna boo'ichaa nama jabaa kanarraa qondaalli fi namni beekamaan Oromoo mana oole muraasa. Daadhiin boollasaa haa guutuu Kabiir Huseen Waaqoo nama jazaa guddaa Oromoo irraa qabu ta'uu taateen kun ragaadha. Lammaa Magarsaa Waaqoo, Juneedii Saadoo, Abbaadulaa Gammadaa, Jawaar Mohaammed, Shimallis Abdiisaa fi Leencoo Baatii dabalate sirna awwaalcha nama jabaa kanarratti bakka tokkotti namoota gameeyyii kanneen namni arge, namni boqate kun akkam nama ulfina qabuu fi oolmaa jabaa Oromiyaaf oole ta'uu tilmaamuun isa dhibu. Sagantaa awwaalchaa kanarratti
waltajjii miidiyaa mootummaa dabalatee miidiyaalee danuutu argame. Qondaalonni ani maqaa dhahe kun hunduu sagantaa awwaalchaa kanarratti haasaa godhanii jiran. Sagantaa kanarratti argamuun qondaala kanaatu waajabila ture. Namuu Lammaa Magarsaa sagantaa kanarratti argama jedhee shakkine. Hanga abbaan waltajjii Lammaa Magarsaa waamutti namni kumaatamni taaziyaa ga'e Lammaa Magarsaa achi jiraachuu iyyuu qalbifatee hin jiru. Sababa koronaa vaayirasiitiin hunduu maaskii keewwatee jira. Qondaalonni fi namoonni beekamoon haasaanii waltajjii irraa bu'u. Dabareen geenyaan abbaan waltajjii ministeera ittisa biyyaa pireezidaantii duraanii Oromiyaa jechuun Lammaa Magarsaa affeere. Obbo Lammaan haasaa gabaabaa akka godhan maqaan isaanii yoo dhaamu namni hedduun sakandiiwwan muraasaaf miira gaddaa keessaa ba'uun hamilee fi iyyaan gara waltajjiitti isaan simate. Namni istaadiyeemii Adaamaa keessaa kuun imimmaan boo'ichaa dabaleen kun fooricuun kun harka dha'uun addaan kutuu dide kun taaziyaa irratti kan jalqabaa natti fakkaata. Ergaan qondaala kanaa miira namaa to'ate jaalallii fi kabaji Lammaaf qaban gadda dagachiise warra kana. Obbo Lammaan nama kanaaf ani ragaadha. Kabiir Huseen Waaqoo nama sabaaf oole kan saba kabajee fi qabsoof gumaache nama ummanni hin raaffanne barsiisa dhaloota keenyaati jechuun jajan. Haasaan nama Oromoon akka kudhaamasaa jaalatuu Lammaa Magarsaa kun miidiyaa Oromoon gibira itti kaffalu OBN irraa uggurame jechuun BBC'n afaan Oromoo immoo hojjettoota OBN wabeeffachuun gabaase. Dubbiin kun immoo ogeeyyii miidiyaa OBN iyyuu mufachiise jechuun gaazexeessaan BBC afaan Oromoo Bizuu Warqolaanaa barreesse. Namni sabaaf haqaan hojjete miidiyaa irraa dhabamus onnee uummataa keessa akka jiru sagantaan kun ragaadha. OBN haasaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fayyadamuun oduu sirna awwaalchaa kana qilleensarra oolchuus haasaan obbo Lammaa akka hafu taasise. Haasaan obbo Lammaa kun oduu ijoo galgala sa'aatii 12 fi oduu sa'aatii 1 irratti akka darbuuf qabamee kan ture yoo ta'u wayita sa'aatiin ga'u daayirektarii dhaabbatichaa haasaan obbo Lammaa kun akka hin dabarre olii dhorkameera sababa jedhuun akka hin dabarre dhorkuu odeeffadhee jedha BBC'n. Dubbiin kun gaazexeessitootaa fi hooggansa gidduutti falmii kaasee booda murtee hooggansa dhaabbatichaatiin akka qilleensarran oolle dhorkamee jedha. Gochi namoota barbaadan akka qilleensatti mul'anne dhorkuu akkanaa kun mana hojichaa keessatti arma duras kan baratame ta'uu gaazexeessitoonni dhaabbatichaa BBC'n dubbise himanii jiran. Haa ta'u malee nama saba Oromoo biraa oolmaa guddaa qabanii fi miidiyaaf illee deeggarsa olaanaa gochaa turan irratti raawwatamuun kan caalaa isaan aarse ta'uu dubbatu gaazexeessitoonni OBN eenyummaa isaanii BBC'tti himuu hin feene. Miidiyaan kun duraan afaan mootummaa qofa ture. Namoota bilisummaa kennanii fi deeggaranii akka dhageettii horatu godhan keessaa tokko Lammaa Magarsaa Waaqooti jedha gaazexeessaan dhaabbatichaa tokko. Har'a oolmaan isaanii sun dagatamee yoo sagaleen isaanii akka uummata biratti hin dhaga'amne ugguramu garaa nama nyaataa jedhe. Namni kun nama kabaja guddaa saba kana biraa qabudha. Sagalee isaanii uummanni kun dhoobotee jira. Bakka ajandaan haasaa obbo Lammaallee kan siyaasaa hin ta'initti gochi akkanaa obbo Lammaa Magarsaa irratti raawwatamu nu aase jedhan. Haasaa miidiyaa hedduun darbe kana dhoksuun amanummaa miidii uummata biratti qabullee haalaan miidhuu akka danda'u yaaddoodhaan dubbata gaazexeessaan tokko. Dhimma kanarratti daayirektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Zinaabuu Asiraat akkasumas ittaanaa isaanii obbo Bujaa Gabbisaa irratti irra deddeebiin bilbilullee jarri bilbila hin kaasanii jedha BBC'n. Madaala ogummaa kamiin sagaleen qondaala jawaa biyya kanaa miidiyaa irraa akka ugguramu ogeeyyii miidiyaaf gaafiidha. Hooggansi dogoggoruu mala uummanni fi ogeessi miidiyaa dhugaa garuu haqarraan goran. Hawaasa ammayyaa'ee uumuudhaaf gaheen qoodni miidiyaan qabu baay'ee olaanaadha. Kanaafuu hawaasni keenya miidiyaa mataasaa qabaatee guyyaa guyyaatti odeeffannoo wayitaawaa argatee sana keessatti jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuun hundaa ol mari'achuudhaaf irratti leenji'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa ga'uu danda'uun ganaa karoorfameetu itti deemamaa jira jechaadha. Hunda bira kan ga'e miti. Amma isaan qofallee osoo hin taane miseensa kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waa hundi murtaa'uu fi itti dabaluu hin danda'ama, gabbisuu hin danda'ama, komentatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Eegii oduun tun as baate as muummichi ministeera Itoophiyaallee erga fuul feesbuuk isarratti as gad ba'ee dhoopeen gaafii uummata keenya dhalootitti wareegam laakkaanii deebisuun akkasumas jijjiiramuun galees biyya keenya keessatti eeggalan fiixaan baasuun dhimmi murteessa jechuu yoo dubbatanii. Oromoo walquuf dhabaab Lammaa Magarsaatiif Dr. Abiyyi Ahmad kan fuul feesbuukiitiif iddoo hundatti ajanda torbaanii godhachuun jabdumirratti haasa'uu jiran. Yeroo cehumsaa kana keessa